Ashama akkam jirtan nagaa keessanii hordoftoonni chaalaanii boontuu salaalee jalatti argamtan nageenya koodachaa darba isiniif habaayatu isiniin jechuu jaaladha. Har'a viidiyoo ajaa'ibaa isinii qabadeen dhufaa. Viidiyoo kana irraa barumsa guddaa argachuu dandeessan dhugaa isiniin jedha, keessattuu ijoolleen keenya jechuudha. Ijoolleen keenya viidiyoo kana wal fakkaatuun an shawwadamtillee hin jirti obboleettiin teenya jechuudha. Akkuma keenya biyya hambaa hojjettee waggaa meeqa xaartee hiriyaashii wahin nama waliin ittiin bartee ani danda'ee hin dhaabbadhu, danda'ee hin deemu jedheeni itti siiqee sobeetoo isa teessoo kana kireeffatee ijoollee viidiyoo sana argitan illee jiraachuu dandeessanii. Waan baay'ee muca'oo sun karaa baay'ee karaa hubamte jechuudha, dhugaa dubbachuuf jechuudha. Garinnatii keenya ilaalanii waan baay'eedhaan ijoolleen warri dhiiraa shamarris haa ta'u miidhamuu danda'an waan ta'eefuyyuu viidiyoon kun immoo barumsa illee namaa ta'a. Nama kamiif akka yaadduuf akka hin yaadnellee kan irraa argannu natti fakkaata. Akka yaada kooti viidiyoo kana akkan hojjedhu kan na taasise waan baay'ee waan an argeeffanan dhugaa dubbachuuf jechuudha. Viidiyoo kana irratti warri argaa jirtanii namtichi kun nama miidha hin qabne fakkaatee taa'ee kadhachaa jira. Garuu dubbiin akkasii miti. Dhugaa dubbiin akkasii miti. Hubadhaa sirriitti jechuudha. Namni birrii kennaafi birrii baay'ee sabasabe jechuudha. Amma dhufanii warreettanii akka xaraxaruu jedhanillee qoricha kanarraa fuudhanillee laaluu maal jedhu. Garuu inni dammoo na dhukkuba jedhee kadhachaa jira. Birrii kennaafi jiranii yoo harkaan tuqannan tuqinaa jedha ishee baay'ee na dhukkubaa jedha. Baay'ee na dhukkubaa nan tuttuqinaayee jechaa jira. Garuu dhugaa isiniin jedha, ani kan nagarrame ilmi namaa osoo fayyaa qabu maaliif fayyaa hin qabu jedha. Fayyaa qabda. Fayyaa qabaachuu keessatti rabbii tokko galateeffadhu. Beela'is dhoobadhus rakkadhus. Osoo fayyaa qabdu fayyaa hin qabu ofiin hin jedhin. Dhugaa isiniin jedha rabbi. Galata waaqayyoo jechuudha. Galata rabbi qabaadhus dhabees galata kee rabbi jedhe. Kani akkuma dhugaa kennaa waaqayyoo ta'ee kan ejjechuu dadhabu, kan dubbachuu dadhabu, kan nyaachuu dadhabu meeqa jira. Nuti dammoo osuma nyaachuu dandeenyu, osuma dubbachuu dandeenyu, osuma hojjechuu dandeenyu waxxaatii taanee osoo namni humna qabu nama xeenaa hin qabne fakkaattee madaanitii wanta adda addaa bittee karaarra teechanii ijoolleen kadhattan hin jirtan. Keessattuu sa'aatii kanarratti kan uummata shawwadaa jiru waan akkanaadha. Dhugaa isiniin jedha kadhachuudhaafi haa ta'u. Dhugumaanii rabbi biyya keessatti keessaa fi alatti jechuudha. Keessattuu biyya keenya keessatti kadhachuu haa ta'u. Hojjechuu osoo danda'anuu hin dandeenyu nu dhukkubaa kan jedhee kan fakkeessee jiraatu baay'ee jira. Yaa ta'u yaa kadhatanii ni yaadanis. Garuu dammoo waaqayyo kanarratti immoo akka hin jaalanne dhugaa gaarii miti. Osoo fayyaa qabnu nama fayyaa hin qabne fakkaachuun gaarii miti. Fayyaa qabna waan ta'eefuyyuu osoo fayyaa qabnu maaliif ta'uu hin qabu. Hubadda asirratti ilaala. Amma irraa fuudhaa ilaalaa jiranii. Birrii illee harkaa fuudhaa jiranii. Birrii keessa jiru dooraara diraama maala sanatti makaa dhugaa isiniin jedha. Habtaamii tokko jechuudha. Kadhatee jechuudha. Hubaddaa meela hubaddaa kinoo hojii namaa hubaddaa kinoo laalaa. Dhugaa isiniin jedha. Ani baay'ee nagarrame. Dura viidiyoo kana yeroo ilaalu baay'ee tokkoon gadde. Maaliif akkana godhanii jedhee tanan amma dhumaatitti ilaale. Yeroon amma dhumaatitti ilaalu waan kanarraa argee dhugaa isiniin jedha. Anillee maaf hiriyoottan godhaaf hin hirre wanta yaada kanaan jedhudha. Isiniin jedha viidiyoo kana qabadhee isinii dhufee waan na dhaggeeffattaniif galatooma isiniin jechuun jaaladha. Obboleettan kooyyoo isinitti tolee laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ijoolleen keessattuyyuu of eeggannoo godhaa isiniin jechuu jaaladha. Dhugaa isiniin jedha. Waan baay'ee tokko na ajaa'ibe dhugaa kana mana jedhamne na ajaa'ibeera viidiyichi. Inna barumsa guddaa irraa argattan. Kunoo fayyaa qabeessa namtichi fayyaa qaba farmucaan sanuyyuu waxxaatadha isiniin jedha. Viidiyoo madumaatitti ilaala. Waxxaatii nama deemee hojjetatu, nama nyaachuu danda'u, nama waan hundaa gochuu danda'udha. Hubaddaa
dhugaa siniin jedha osoo harka qabuun harkallee hin qabnan jedhullee meeqa jira. Barumsa baay'ee namaa ta'a jechuudha. Viidiyoo kanarraa waan baay'ee nama barumsa ta'a irraa argachuu dandeessan obboleettan koo. Humna laayik sheer gochuun dagatina. Yaada qabdanii koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Ani baay'ee na ajaa'ibsiisee jira. Namni fayyaa hin qabu yeroo jiru dhugaawwan baay'ee tokko na gaddisiise isiniin jechuu jaalladhaanii obboleettan koo. Amma irraa hiikanii jiranii fayyaa isaa jira. Amma dhaabbatee wanta inni godhu isaan garuu namti akkana gootan hin jirtanii jedhan piraankiidhaan isaan hojjechaa jiran uummata irratti. Garuu waan akkanaa kun haa dhaabbatu jedhu isuma dhugaan sanitti fakkaatina dammoo innaa hubaddaa harka isaa akka godhatu kinu dhugaan nama kana baay'een arga baay'ee mul'ata eeyyee innaa dhugaa siniin jedha garuu dammoo timirtii kennaa jiranii siniin jedha galatooma waan na dhaggeeffattanii waan na waliin turtaniif galatooma siniin jechuun jaalladha. Kuni barumsa guddaadha. Viidiyoo kana dhaggeeffadhaa namni dhaggeeffate